The Secret. Hojiin tola ooltummaa yookaan deeggarsa qaamolee hawaasa garaagaraatiif godhamu akka mootummaattis ajandaa guddaa ta'ee keessumaa akka mootummaa naannoo keenyaatti bara darbe irraa kaasee karaa qindoomina qabuun mootummaan akkasumas immoo qaamoleen dhaabbileen miti mootummaa waliin qindaa'anii rakkoowwan hawaasaa akka naannoo keenyaatti jiranus akka magaalaa keenyaatti jiran hiikuudhaaf akka mootummaatti tumsa guddaadha yeroo ammaa kan godhamaa jiru. Dhaabbanni fayyaa integireetir jedhamu kun immoo hojii kana dursee hojjechaa kan turee fi ammas hojjechaa kan jiru ta'uusaa gabaa isaanii irraa qabatamatti dhageenyee jirra jechuudha. Humni mootummaa muraasa, humni mootummaa immoo qaawwaa yookaan rakkoo hawaasa keessa jiru karaa guutuu ta'e waa hunda hiikuudhaan danda'u. Dhaabbileen akkasii fi qaamoleen hawaasaa deeggartoota ta'anii fi murteessoodha jechuudha rakkoowwan akkasii hiikuudhaaf. Maaliif hojiin ol gargaarsaa kun hiikoo guddaadha qaba jechuudha. Hiikoo guddaa inni qabu keessaa tokko maalinni tokkoffaa tokkummaa uummataa ittiin ijaaruudhaaf aadaa wal bukkee dhaabbachuu, wal gargaaruu, wal bukkee dhaabbachuu fi tokkummaa uummataa ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Maaliif akkuma beekamu yeroo ammaa haalli biyya keenya keessa jiru tokkummaan jiru wal bukkee dhaabbachuun jiru rakkoo keessa yeroo itti galaa dhufee fi duudhaan kaleessa qabnullee haalli itti cabaa dhufetu jira jechuudha. Kana hiikuudhaaf mootummaan keenya naannoo Oromiyaa labsii adda ta'e tajaajila lammummaa karaa jedhuun labsii adda ta'e baasee bara darbee kaasee hojiiwwan gurguddaa hojjetamaati kan jiru. Hojiiwwan hojjetamaa jiran kana keessatti immoo gahee guddaa kan gumaachanii fi kontribuushinii guddaa kan qaban dhaabbileen miti mootummaa gahee olaanaa qaba jechuudha. Dhaabbanni kun yeroo dheeraadhaaf magaalaa Jimmaaf akkasumas godina Jimmaa keessatti garee wal gargaarsaa ijaaruudhaan keessumaa qaamolee dhukkuba HIVtiin miidhamanii fi qaamolee adda addaa daa'imman dabalatee deeggarsa adda addaa gochaa jira. Kanaaf dhaabbanni fayyaa integireeted kun akkuma beekamu godina kana keessatti kan inni murtaa'e magaaluma keenya keessatti kan inni hundaa'e hojii guddaa hojjechaa jira. Hojii amma akka mootummaatti illee labsiidhaan jalqabne kana milkeessuu keessatti muuxannoo guddaa nuyi akka mootummaatti irraa fudhanne kan babal'isnuu fi kan bukkee dhaabbannu ta'uusaa carraa kanaan ibsaa. Hundaa ol dhaabbanni kun hojiin inni jalqabe kun hojii gaarii hojii addaati jechuudha. Waa lama of keessatti qaba sagantaan deeggarsarraa. Inni jalqabaa har'a irratti sababa dhibee koovidiitiin sochiin dinagdee baay'ee qabbanaa'ee jira. Sochii dinagdee baay'ee qabbanaa'ee kana keessatti immoo qaamoleen sababa dhukkuba kanaa miidhaman keessumaa qaamolee hawaasa dubartoota ta'anii fi dhukkuba HIV kanaa waliin jiraatan akka ta'e beekamaadha jechuudha. Kana giddu galeessa godhatee yeroodhaaf deeggarsa kan ittiin jiraatan haala mijeessee deeggarsa kana godhee jira. Gama biraatiin kana qofaan hin daangofne akkamiin hawaasni kun itti fufiinsaan dinagdeedhaan of danda'aa deema karaa jedhuun immoo keessumaa dubartoonni keenya karaatti dinagdee keessatti galuudhaa danda'anu deeggarsa godhee jira waan ta'eef maqaa kootiif maqaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatiin al tokko irra deebitanii akka naa galateeffattan jechuun barbaada. Akka mootummaatti magaalaa keenya keessatti qaamolee hawaasaa adda addaa rakkoo kanaan saaxilamanii jiran kan deeggarruu fi kan bukkee dhaabbannu ta'a. Sagantaa daa'imman kunuunsuuf deeggaruu kana keessatti daa'imman 14,690 fi maatii isaanii immoo 8,860 kan ta'an tajaajila kunuunsuuf deeggaruudhaatti ni taasisaaf. Inni kan biraa immoo maatii fi ijoollee
tajaajila qulqulluu ta'e fi tajaajila gahaa ta'e akka isaan argatan taasisuudha. Inni kan biraa immoo umurii irratti kan xiyyeeffate tajaajila sirrii fi kompireensivii ta'e yookaan immoo guutuu ta'e akka isaan argatan taasisuu fi inni sadaffaa immoo sababa adda addaatiin saaxilamoo kan ta'an namoota isaan kana qaqqabuudhaaf kan hojjetamu yoo ta'u, kanarratti hundaa'amneetiin egaa yeroo hojjennu akkuma magaalaa kana keessatti taargeetii yookaan immoo fayyadamtoota keenya yeroo gadi buufneetiin ilaallu fayyadamtoonni kun tajaajila adda addaatiin haala adda addaatiin hawaasa keessatti tajaajila isaan akka isaan argatanii fi hawaasa wajjin caasaalee mootummaa wajjin qindaa'ameetiin waliin hojjetamaa akka jiru ni beekama. Maatiiwwan 5,118 garee 278tti qooduun tajaajila adda addaa tajaajila qusannoo akka isaan qusatan walumaa galatti gara qarshii miliyoona 12,760 kan ta'an qusataniitiin magaaluma kana keessatti kan ittiin hojjetan yoo ta'u, inni kan biraa immoo namootiin harka qalleeyyii ta'an hojii hojjechuu kan hin dandeenye startup capital yookaan immoo hojii maallaqa argataniitiin akka hojiitti isaan galanii taasisuudhaa fi isa kanaaf namoota 1,168 walumaa galatti miliyoona 2,785 isaaniif bitamee kan laatame yoo ta'u, yeroo kana keessatti ji'a lamaan kana keessatti immoo akkuma Jimmaa magaalaa Jimmaatti namoota 385 gara 224 fi 725 food support yookaan immoo tajaajila nyaataa fi miliyoona 1,550 immoo kan startup capital akka isaan argatan kan ittiin hojjetamu yoo ta'e, walumaa galatti dhaabbanni fayyaa integrated development organization hawaasa giddu galeessa kan godhate hawaasa bu'uura kan godhate inni guyyaa har'aa kun immoo gosa lama kan tajaajilli kennamu. Inni tokko tajaajila nyaataati. Tajaajilli nyaataa kun namootiin sababa adda addaatiin rakkoo nyaataa qaban kun akka isaan argatanii fi namoota inni har'aa fi iddoo kanatti kan agarsiifne nama 191 dha malee kanaan dura gara namoota 490 fi haala kanaatiin kan kenname yoo ta'u, akka rakkoo addaa keessaa akka isaan ba'aniif isa adeemu keessatti dhaabbanni kunis immoo gahee isaa kan baay'ee ta'uu isaati. ሀገራችን የኮቪድ ወረርሽኝ ተጠቂ በመሆኗ ይህ ወረርሽኝ ደግሞ ወደ ሀገራችን ሲመጣ እነዚህ ወገኖች ደግሞ ለዚሁ ወረርሽኝ ተጋላጭ በመሆናቸው የምግብ ድጋፍ መስጠትና እንዲሁም ደግሞ በተለያየ የአቅም የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ እንዲሰማሩ በማስፈለጉ ምክንያት በዛሬው ዕለት የምታዩት የእህል ድጋፍ ለማድረግ ተዘጋጅተናል። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ለ531 ዛሬን ጨምሮ ለ531 ድጋፍ ተረጂዎች ነው እቃው ልብሱን የተሰጠው አጋሩና ጅማን ጨምሮ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ለ191 ድጋፍ ተረጂዎች ድጋፉን እንሰጣለን። እንግዲህ ከ1.4 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ነው ይሄ ድጋፍ የተሰጠው። ከዚህም በኋላ ደግሞ ድጋፉ ቀጣይ ነው የሚሆነው። ነገር ግን እኛ ድጋፍ ብቻ እየተሰጠው ሰው ድጋፍ ጠባቂ ሆኖ መኖር ስለሌለበት ራሳቸውን ሰርተው ተለውጠው ሌላውንም ለመድረስ እንዲችሉ ከዚህ በፊት ሲሰጣቸው በነበረው ክህሎት ላይ ነው አሁን ደግሞ ለእያንዳንዳቸው ምንድነው የምንፈልገው የት ላይ በተሰማራ ውጤታማ ሆናለሁ ብለው ራሳቸው ባዩበትና ምንይዝበታልና ያዋጣናል ባሉበት መንገድ እንዲሰማሩ የሚፈልጉት ነገር ተገዝቶ ወደ እንቅስቃሴ እንደገቡና የገቢ ማስገኛ ስራ እንዲሰሩ በዛሬው ዕለት ግማሾቹ ድጋፍ ተሰጥቷቸዋል። ይህንንም ስራ ስንሰራ እንግዲህ ከማን ጋር ነው? ከመንግስት ተቋማት፣ ከከተማ አስተዳደር፣ ከሴቶችና ህፃናት፣ ከጤና ቢሮ፣ ከማህበራዊ ቢሮ እና ከተለያዩ ከቀበሌ ያሉ ከሲሲሲ ጋር ሆነን ነው ድግ ስራውን ስንሰራ የቆየ ነው። በጣም በርካታ ስራ ነው የተሰራውና በዚሁም የመንግስት ተቋማትን ድጋፍ እየሰጠን ያለውን የከተማ አስተዳደሩን ዞኑን እኔ በድርጅቱ ስም ማመስገን እፈልጋለሁኝ። በርካታ ስራ ነው የሰራ ነው ያለምንም እንከን ያለምንም ውጣ ውረድ ሰፊ ድጋፍ እየተደረገልን ማህበረሰባችንን መድረስ ችለናል ማለት ነው። በዚህ አይቆምም፣ ይቀጥላል። ሌሎችም በርካታ ከዚህ በኋላ በቀጣዩ ጊዜ ወደ ከተማ የሚመጡ ስራዎች አሉ። እነሱንም በጋራ አብረን እንደምንሰራ የነበረውም ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልልን ተስፋ አደርጋለሁ። መቃንኳ ለያሰ ስራት ረከነ ጉዳይ ከሰምባየ ዋታ ኩባየነት ቶሌራማ ሞገደ በቃ ኦፍ የገደ ነመት ሲኒያዱ ነመራ ፈጋደ ስራታን ጅራ ጆሌ ኮቲ ስሪተን የገታ ጅራ ባየ ገመች ጉዳይ ዋንም ኦፍ ጎዶ ወላላን ጅራን ባየነት ቶሌራ ሀምኩን እትገመደ ገራንሳ አስታየ ቁፉን ሳዩ waan guddaadhaan garaadhaan taa'ee isin eebbisaara hundumtuyyuu kana
ሙሪ ከሰረበት ኤረሱ ilmoo keessan irra jiraadha fayyaata mootummaa keenya mootummaa nagaanuu fagoodhu rabbis na jiraachisu dabala kana caalammoo ittiin dabaltanii moo deeggartan rabbis na taasisu hamaan isin hin argin nu baay'ee har'a nuti tolee rajaa kana gargaaramuu keenyaaf waan guddaan nutti dhagaamee jira itti boonne baay'ee xaafii ruuziidha maashillaadha kun nu godhamee jira. Maqaan koo Baanchayyoo Baqqalaati jiraataa gandee maataa malkaati. Ana qalleeyyiidha sababa koronaa kanaatiin hojii sin qabu uffata namaa miicceen bulaa gammachuu guddaan natti dhaga'amee jira. Gosti isaa xaafii raasillaa lamaa fi maahoodhaan maashillaa qaamolee deeggarsanuu godhan kanaaf baay'ee galatoomaan jedha. ስሜ ሳራቃይት ቦሳኪቱ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እውነት እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ ምለው ነገር የለም አሁንም እግዚአብሔር ለነሱ ጨምሮ ይስጥ ምንም የሌለን ላይ እንደዚህ መድረስ ቀላል አይደለም ማንንም እግዚአብሔር ይስጣቸው በጣም ነው ማመሰግነው እኔ እናቴም ያው ታማ አልጋ ላይ ነው 7 አመቷ ነው እሷን አስታምማለሁ እና በቃ ምንም የለም እግዚአብሔር ይመስገን እጃችንን እንታጠባለን ማክስ እንጠቀማለን ያው እንግዲህ በተቻለ መጠን ሳሙናና ውሃ በራችን ላይ አለ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ይሄን ያህል ተጠንቀቀን በጣም ጥሩ ነው የተሰማኝ ሲርበኛ አግኝቼ መብላት የትልቅ ነገር ነው ምንም የለኝም ሰርቼም አልበላም ቤት ውስጥ ነኝ ያለሁት በሽታ ከመጣ ወዲህ ወጥቼም አላውቅም እንደዚህ ቁራሽ ሲሰጡኝ ምንም ሲሰጡኝ እሷን ቆርጬ ነው የምበላ እንጂ ሌላ ነገር ምንም ነገር አልሰራም እና ይሄን ደግሞ በማግኘት ትልቅ ነገር ምስጋና ነው እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ ለእናንተ ኑሩ እግዚአብሔር ያኑራችሁ እንቅፋት አይምታችሁ ደካማ ነኝ ልጅ የለኝ ወገን የለኝ ይችን ወስጄ ጅን ጋገር ቂጣም ሆነ ቆሎም ሆነ ብቻ ነው የምኖር